Hooggantoonni fi hojjettoonni biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalaa Finfinnee dargaggoota ispoortistootaa fi guddattoota kutaa magaalaa Boolee waliin ta'uun sagantaa ashaara magariisaa bara kanaatiin paarkii Bulbulaatti biqiltuu gosa garaagaraa dhaabaniiru. Sagantaa kanarratti argamu ergaa ka dabarsa hoogganaan biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalaa Finfinnee obbo Asagidoo Walde Giyoorgis dhaloota itti aanu ka ijaaramuu hojii dhaloota addaa hojjetuuni jedhan. ለዛሬው ትውልድ ለነገው ትውልድ ይሰራል። dhaloonni har'aa dhaloota boruutiif hojjeta. Dhaloonni itti aanu kan ijaaramu ashaaraa dhaloonni har'aa kaa'ee darbuuni. Kana karaan itti dhugoomsinu keessaatii inni jalqaba biqiltuu dhaabuun heegeree hunda keenya kan bareechinu har'arra dhaabbanne waan ta'eef dargaggoota guddattootaa fi ispoortistoota akkanatti hiriirsuun galma biyyi keenya qabattee fi ashaaraa keenya kaa'aa jirra. Jiraawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Adefris Kurraa galmoota akka biyyaa fi magaalaatti qabamee hojjetamaa jiru dhugoomsuu fi biqiltuu dhaabuu of adoon teene kunuunsuun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru. መትከል ብቻ ሳይሆን ችግኙን በየጊዜው መጥቶ መንከባከብ galmoota jijjiirama qilleensaa dhugoomsuuf qabamee hojjetamaa jiru kana milkeessuu dandeenyu biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane deddeebinee ilaaluun kunuunsuun barbaachisaadha. Akka kutaa magaalaa keenyaatti hirmaannaa qaamolee garaagaraatiin galmoota akka biyyaatti magaalaa keenyatti qabaman hojjetamaa jiru dhugoomsaa jirra. Ispoortii fi ashaara magariisa waan baay'attoota ta'edha akka jedhan dargaggoonni guddattoonni fi ispoortistoonni piroojeektii garaagaraa bakka bu'uun sagantaa dhaabbii biqiltuu kanaa hirmaatan naannoo magariisaa fi alamarraa walabata itti sochii ispoortii taasisuun fayyummaa isaaniif illee gaarii ta'uu dubbataniiru. አሁን እኛ ስፖርት በምንጫወትበት ጊዜ በአካባቢያችን bakka magariisaa fi mijataatti sochii qaamaa yeroo taasisnu sammuun keenyas gammachuu argata. biqiltuu dhaabuun dhalootaa fi biyyaafis bu'aa olaanaa qaba. ነፃ አየር ካላገኘን እኛም ጥሩ የአተነፋፈስ ሁኔታ አይኖረንም። ከስፖርቱ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። qilleensa qulqulluu yoo hin arganne afuura fudhachuu yookaan arganuuf fayyaa keenyaafis gaarii hin ta'u somba keenya irratti dhiibbaa olaanaa qaba. Kanatu ispoortii fi ashaaraa magariisaa wal faana deemsisa. sagantaa har'aa kanatti hirmaachuu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. ሁለቱም ወደ ትውልድ የሚተላለፉ ጉዳዮች ናቸው። ispoortii fi ashaaraa magariisaa kan wal fakkeessu lamaanuu dhalootaa dhalootatti kan darbanidha. har'a dhaabuun keenya dhaloota taanuuf ashaaraa kaa'uudha. dhaloota biyya bakka bu'uuratuun sadarkaa gadaanaa jalqaba ka jedhan dargaggoonni guddattoonni fi ispoortistoonni kuniwwan biqiltuu dhaabuu qofa doon teenee kunuunsuuf illee kutannoo qabaatu dubbataniiru.